Dhugaatiin nyaata koo jireenya lubbuu koo Yesuus Kiristoos naaf laatteetta gaafas har'a maaltu dhufee barumsinni haaraa Waaqayyoo simadaa gooftaan bara baraa Yesus sumada goftan bara Maqaba kanalma kanafura qulqullu waaqa tokkotti namanna amin jaallatamoota maatii waaqayyoo sirna qulqulleessaadhaan waaqayyoon kan tajaajiltan abboonni lubootaa citiif mana qulqullummaa sadarkaa kan jiru tajaajila mana waaqayyoof kan ariifattan obboloonni daaqonotaa abbootiin armootiin mootummaa waaqayyooti kan fakkeeffamtan daa'imman hundumti keessan nagaa waaqayyoo akkam turtanii nagaa waaqayyoo akkayyoo nageessanii nagaa waaqayyoo akkam turtanii waaqayyo abbaan keenya fayyaa nuu kennee nagaa nuu kennee du'arraa nu oolchee jireenyaaf kan nu kaa'e afuurri hamaan ergamaan seexanaa du'a keenya kan barbaadu waaqayyo garuu jiraachuu keenya jaallatee amma sa'aatii kanaatti kan nu tikse ulfinniif galanni guddaan teessoo isaa ari'aan gubbaa irratti galanni guddaan isaaf haa ta'u. Saba waaqayyoo akka jaalala waaqayyootti sagalee waaqayyoo waliin barannaa waaqayyo hunda keenya nu barsiisuun jaalala isaa nuuf haa ta'u. Kottaatii ilaalaa isa jedhu Wangeela Yuhaaniis boqonnaa 1:39 gubbaarraa kottaatii ilaalaa jedha. Kutaa kana ilaaluu fuula duraa sagaleen kun akkamitti dubbatame eenyutu dubbate isa jedhuu fi sagalee guddaaf jabaataa kana kan dubbate gooftaa keenya fayyisaa qoricha keenya Yesuus Kiristoos tu dubbate. Sagalee kana dubbachuu isaa fuula duraa waa'ee isaaf raajonni yeroo waa'ee isaa dubbachaa turan waa'ee isaaf dubbii baay'een yeroo dubbatamaa ture qulqulluun Yuhaaniis cuuphaan biyya lafaatti ba'ee yeroo inni waa'ee isaa lallabaa ture barattoonni Yuhaaniis eenyuun akka inni ta'e baruudhaaf ilaaluudhaaf in hawwu turani. Yuhaaniis yeroo inni waa'ee Yesuus Kiristoosiin lallabu warreen Yuhaanisitti lallabu sun Yuhaanisiidhaan ati eenyudha jedhanii isa gaafatan. Ati eenyudha jedhanii yeroo isaan isa gaafatan Yuhaaniis ani walqixxeessaa karaa gooftaa isa Isaayyaas dubbateedha jedhee dhugaa bahaa ture. Isaayyaas raajicha boqonnaa 40 lakkoofsa 2 kaastanii gaafa laaltan sagaleen tokko lafoonaa keessaan iyya karaa gooftaas walqixxeessaa haaraa jedhee kan inni dubbatu ani isaadha jedhee dubbachaa ture. Yuhaaniis yeroo inni kana dubbatutti yeroo cuuphaa geggeessaa ture. Cuuphaa Yuhaaniis cuuphu irratti ati maaliif cuuphtaree jedhanii namoonni baay'een gaaffii isa gaafatu turan. Ani garuu kan inni isin cuuphu bishaaniin malee kan abiddaaf hafuuraan isin cuuphu na booddeedhaan jira. Isaaf immoo kophee miila isaatiin illee gad jedhee dhiikuufiin kan naaf hin danda'amne jedhee waa'ee isaa dhugaa ba'aa ture. Barattoonni Yuhaaniis yeroo kana eenyuun akka inni ta'e Kiristoosin arguudhaaf hin hawwu turan. Maalummaa isaa hubachuudhaaf Yuhaaniis waa'ee isaa mi'eessee isaanitti dubbachaa kan ture arguudhaaf hin hawwu turan. Yeroo kana borumtaa isaa Yuhaaniis barattoota isaa wajjin yeroo inni dhaabbachaa jirutti gooftaan keenya fayyisaan Yesuus Kiristoos dhufee bukkee isaa darbe. Wangeela Yuhaaniis boqonnaa 1:35 kaanee gaafa laalu gooftaan Yesuus Kiristoos gaafa inni dhufee bukkee darbu Yuhaaniis barattoota isaatii wajjin hin dhaabbata ture jedhe. Yuhaaniis barattoota isaatii wajjin si'a dhaabbachaa jirutti yeroo gooftaan keenya fayyisaan Yesuus Kiristoos bukkee darbu elaa olicha qaraaniyoo isa cubbuu namarraa fuudhu jedhe Yuhaaniis waa'ee isaa dubbate. Elaa
olicha qaraanioo isa cubbuu namarraa fuudhu gaafa inni jedhu barattoonni Yuhaaniis olicha qaraanioo isa ta'e Masiihicha Yesuus Kiristoosiin waan arganiif isa duukaa bu'an. Barattoonni Yuhaaniis lama Yesuus Kiristoosiin duukaa bu'anii adeemuu jalqaban. Yesuus Kiristoosiin duukaa bu'anii gaafa deemsa jalqaban garuu booddee isaan adeemu turan. Isa duukaa adeemu turan. Yesuus Kiristoos yeroo inni deemsa jalqabe yeroo inni adeemaa jirutti barattoonni Yuhaaniis kun lammeen booddee isaan yeroo isaan adeeman Yesuus Kiristoos maaliif akka isaan deeman beeka ture. Maaliif ree yaada namaa beeka kaanni waan namni karoorsee deemu beeka kaanni maaliif akka namni yaada akkamii akka karoorsee adeemaa jiru hin beeka. Waaqa jalaa kan dhokate hin jiru galanni ulfinni lilleen isaaf haa ta'u malee saba Waaqayyoo. Barattoonni Yuhaaniis kun lammeen Yesuus Kiristoosiin duukaa yeroo adeeman yeroo isa duukaa adeemaa jiranitti inni itti galagalee maal barbaaddu isaaniin jedhe. Maal barbaaddu? Yeroo kana barattoonni Yuhaaniis lamaan barsiisa iddoon buufata keetii eessaa gaafa isaan ittiin jedhanii Yesuus Kiristoos kottaatii ilaalaa ittiin jedhe. Kottaa maal godhaayi? Kottaatii ilaalaa. Iddoon buufata isaanitti agarsiisuudhaaf isaanii waan hawwii garaa isaanii maala barbaacha akka isaan deeman waan beekuuf kottaatii ilaalaa isaaniin jedhe. Barattoonni Yohaannis lammeen gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin duukaa bu'anii iddoo buufata isaas gahanii innis iddoo buufata isaatti isaan barsiise. Yeroo inni isaan barsiisu kunis sa'aatiin isaa sa'aatii kurnaffaa ture jedha. Sa'aatiin isaa sa'aatii kurnaffaa ture. Sa'aatii kurnaffaa kanatti erga Yesuus Kiristoos isaan barsiise erga iddicha isaanitti agarsiise borumtaa isaa gooftaan keenya fayyisaan Yesuus Kiristoos dubbii kanatu dubbatu barattoonni lamaan dubbii Yohaannis dhaga'anii isa duukaa bu'an kun isaan keessaa tokko Indiriyaas obboleessa Simi'oon ture. Indiriyaas obboleessa Simi'oon fayyina argate kanaaf obboleessa isaa Simi'ooniin waamuu barbaade. Obboleessa isaa Simi'ooniin waamuudhaaf gaafa dhaqu Simi'ooniin waamee gara Yesuus Kiristoositti fide. Gara Yesuus Kiristoos gaafa Simi'oon dhufu Simi'oon Yesuus Kiristoos fagootti gaafa argu Simi'oon ilma Yoonaa jedhee isatti dubbate. Yeroo inni dubbii isatti jalqabu Masiihicha arganneera jedhee sababii inni isa waameef Masiihicha nuti arganneera jedhee sababni waamicha Simi'ooniif godheef Simi'oon gaafa dhufu Simi'oon maqaan kee har'aa ka'ee Keefaas jedhamaa jedhe. Waaqayyo maqaa namaa geeddaraa saba Waaqayyo galanni isaaf haa ta'u. Laala. Maqaa keenya sagadee ture gaariitti nu geeddara. Hojii hamaarraa deebi'uu qabna malee. Maqaa isa kaleessa baannee adeemaa turre sanarraa deebi'uu qabna malee. Kaleessa hattuu jedhamaa turre yoo ta'an isarraa yoo deebine Waaqayyo maqaa keenya nu geeddara. Wanta isaaf dadhabame hin jiru kaa. Hojii jallinaa sanarraa yoo deebine Waaqayyo maqaa keenya nu geeddara. Maqaa namaa kan namaa geeddaru Waaqayyoodha galanni isaaf haa ta'u. Saba Waaqayyo laala. Ati maqaan kee Simi'oon hin jedhamu har'aa kee maqaan kee Keefaas jedhama. Keefaas jechuun immoo Phexros jechuudha jedha afaan Giriikiitiin. Phexros jechuun immoo kattaa hin sochoone jechuudha jedhe. Laala. Kattaan sochoone maqaa isaa kanatti geeddareef maqaa tokkoon keenya Waaqayyo nu geeddaruun jaalala isaa nuuf haa ta'u. Saba Waaqayyo. Yeroo kanatti gooftaan Yesuus Kiristoos borumtaa isaatti Galiilaa dhaquudhaaf yeroo ka'ee Filiphoosin argate. Filiphoosin gaafa argatu na duukaa bu'i ittiin jedhe. Filiphos Yesuus Kiristoosin duukaa bu'e. Fayyina arge googoon gaafa qajeelu, jaamaan gaafa banamu, duudaan gaafa dhaga'u, naafi gaafa diriiru. Gaafa argu adduwween fayyuun qabu obboleessa koo kan dhukkubfataa jiruun barbaaduu qabaa jedhe. Saba Waaqayyo barbaaduu qabna. Mandara keenya keessa naannoo keessa jiraannu keessatti namoota dhukkubfataa jiran lubbuudhaan lubbuun isaanii kan nagaan argan lubbuun isaanii kan nagaa dhabe Waaqayyoon irraanfatanii biyya lafaa keessa kan jooraa jiran Waaqayyoon irraanfatanii Waaqaa harkee duukaatti kan jilbeenfataa jiran Waaqayyoon dhiisanii warra moora laaltuudhaaf kan ulfina kennanii kan isaaniif jilbeenfatanitti dubbachuu qabna. Kottaa laalaa jechuu waamuu qabna. Mandara Bitaaniyaa keessa nama dhukkubsachaa jiru barbaachaaf deeme.
lubbuun isaa kan dhukkubsachaa jiru saba waaqayyo baay'een keenya fayyaa fakkaanna malee nagaa miti. Haadha adeem halkan yoo ciifne hinaan yoo manaa baanu kennii malee socho'uu hin dandeenyu saba waaqayyo baay'een keenya dhukkuba baay'ee baannee jiru. Namni gaafa nama laalu fuulli isaa gaariitti fakkaatee nama nagaatti fakkaachuu danda'a. Garuu keessi keenya dhukkuba garaa garii baannee adeemaa jirra. Kaan dhukkuba mataa nyaataan qabame halkanii ganama gaafa ba'u gaafa galu yeroo hunda haadha adeemu halkan asii bachi gala gaggal halkan hirriba biyya hullee argatee rafeen bulu. Dhibee namaa kana kan argu waaqayyoodha. Namni fuula namaa laalee nagaadha namaan jechuu danda'a. Keessa namaa kan argu garuu waaqayyoodha. Waaqayyo hundumaayyuu arguu hin danda'a. Isa keessa keenya dhiphina keenya yaaddoo keenya isa rakkachaa jiru isa dhiphachaa jirru waaqayyoon dura wanti dhoksu hin jiru. Rakkoo keenya dhiphina keenya qadaannee dhoksuu hin dandeenyu. Buqqeenee immoo agarsiisuu hin gaafatu. Hundumaayyuu argan galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Ilalleen isaa haa ta'u ammayyuu bara baraan. Saba waaqayyoo. Gooftaan keenya fayyisaan Yesuus Kiristoos gaafa isa waa'ee Yesuus Kiristoosiin gaafa dhaqee Naatnaa'elitti dubbachuuf jedhu Naatnaa'elin barbaacha dhaqe. Naatnaa'el kottuu Masiicha arganneerra Naazireet keessaa Naaziraawwii isa jedhame sana arganneerra jedhe. Laalame arganneerra dhugaatii isa ta'u jireenya isa ta'u faayidaa isa ta'u isa arganneerra jedhe. Dhuguma inni dhugaatii keenyaaf nyaata keenya inni nyaata dabar inni waaqayyoodha. Waaqa bara baraan jiraatudha galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Saba waaqayyoo. Laalame namni tokko tokko waaqummaa isaa kan kaadu. Barumsi haaraan baay'een dhufuu danda'a. Barumsi garaa garaa biyya kana keessa biyya lafaa keessa faca'ee jiraachuu danda'a. Nuun garuu barumsa haaraa kanan barbaadnu Yesuus Kiristoos waaqayyoodha. Waaqa Naatnaa'elin fayyise. Waaqa bara baraan jiraatudha. Kanaaf saba waaqayyoo Naatnaa'elin gaafa inni waamu Naaziraawwii arganneerra Naazireet keessaa burqaa gaarii arganneerra gaafa inni jedhu Naazireet keessaa wanti gaariin burquu danda'ii jedhe. Injila Yuhaaniis boqonnaa 1:46. Naazireet keessaa wanti gaariin argamuu danda'ii jedhe. Yeroo kana maal ittiin jedha isinitti fakkaata Filiiphoos kottuutii ilaalii jedhe. Kottuutii maal godhii? Kottuutii ilaalii ittiin jedhe. Waamicha godhaafii jira. Kanaafidhaan warra badanitti waamicha goone kan nutti agarsiisuu qabnu dhugaa kan nutti dubbachuu qabnu dhugaa kottuutii ilaali gaafa ittiin jedhu arguudhaaf Naatnaa'el gara Yesuus Kiristoosiin dhufe. Yesuus Kiristoos waaqayyoodha. Dhugaadhaan keessa namaan beeku. Namni tarii fuula namaa laaluu danda'a. Waaqayyo garuu laphee namaa arga. Macaafa Saamu'eel isa duraa boqonnaa 16:7. Namni fuula laala. Waaqayyo garuu laphee laalaa. Saba waaqayyoo. Naatnaa'el waa'ee Masiihichaa gaafa dhaga'u Naazireet keessa burqaa gaariin argamuu danda'ii? Wanti gaariin dhuguma argamuu danda'ii jechaa dhufe. Yesuus Kiristoos garuu fagootti gaafa sargu maal ittiin jedha? Namicha Israa'el qulqullicha Israa'el dhugaan arraba isaarra kan jiru sobni arraba isaarraa kan argamne kottu gara koo jedhee waamicha isaaf godhe. Yeroo kana Naatnaa'el gara Yesuus Kiristoositti dhufee eessatti na beektaa? Maal ittiin jedha? Eessatti nu beekta? Saba waaqayyo nu beekamoo nu beeku. Nu beekanni isa jala waan tokko dhoksuu hin dandeenyu. Eessatti na beektaa jedhe. Dhugumaa yoo namni tokko gaafa hojii hamaa hojjetu dukkanaan daati gaafa nama dhoksee hojii jallinaa hojjetu waaqayyo nan beeku jechuu danda'a. Waaqayyo garuu nu argeera. Waan nuti hojjenne gaarii waaqayyo argeera. Waan nuti hojjenne dabaa waaqayyo argeera. Dhoksinee hamina samana namaa irratti hojjennu waaqayyo argeera. Balbala namaa hawwaaluudhaaf jireenya namaa mancaasuudhaaf isa balbala namaa dhaqnee hawwaalle waaqayyo argeera. Maqaa namaatiin jireenya namaa gadachuudhaaf isa godhame waaqayyo argeera. Waaqayyoon dursee kan argu rakkina namaa hin jiru saba waaqayyo. Waaqayyoon dursee inni arge furmaata isinii kennuu hin danda'u. Waaqayyo gaafa namaaf argu furmaata namaaf kenna. Eessatti na beektaa ittiin jedhe. Sababii kanaaf osoo Filiiphoos dhufee si waamin muka arboo jalattan si beekaa. Eessatti si beekaa? Osoo Filiiphoos dhufee si waamin iyyuu muka arboo jalattan si beekaa. Ilaalame saba waaqayyo. Waaqayyo keessa namaan beeka kan hin jedheef kanaafidha. Wangeela Luqaas boqonnaa
kudha sagal lakkoofsa 41 gubbaarratti gaafa Yesuus Kiristoos gara Yerusaalemitti adeemu warri Yerusaalem hundi isaanii gaafa isaanii sagalateeffatan Hoosaa'inaa jedhanii maqaa Waaqayyoon kan dhufu galateeffamaadha gaafa isaan ittiin jiran namtichi Ayuudii ka'ee namoonni kun waan godhaa jiran hin beekan daa'imman gaafa si galateeffachaa jiran kana waan godhaa jiran kana hin beekanii daa'imman kana dhowwi jennaan daa'imman kun yoo dhiisan iyyuu dhagaan bitaaniyaa kun na galateeffata jennaan dhagaan olutaalee galateeffate galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u ilaalame dhagaatu galateeffate namni yoo dide iyyuu Waaqayyo yoomiyyuu galateeffamaadha bara baraan keessa dhagaa sana arge ka dhagaa dubbachiise Waaqayyo ilaalame muka harbuu jalattan si beekaa jedhe muka harbuu jala maaliif dhaqee laa maaliif deeme muka harbuu jala maal hojjechuu dhaqe muka harbuu jala maal fuuchuu dhaqe muka harbuu jala saba Waaqayyo gaariidhaan nama waame nama barsiisa Waaqayyo gaariidhaan hojii keenya isa jallinaa wajjin nu jaallatee nu waame hojii isa jallinaa irraa akkamitti deebinuuf immoo nu barsiifata muka harbuu jalattas si beekaa kan inni ittiin jedhee akka abbootiin nu barsiisanitti saba Waaqayyo muka harbuu jala kan inni deemeef yeroo durbeen Maariyaam qulqullittiin durbaroo Maariyaamiin gooftaa keenya fayyisaa Yesuus Kiristoosiin deesse seexanichi Herodos yeroo inni gorra'uudhaaf barbaadu ergamaan Waaqayyo qulqulluu Gabrieliin mucaa kanas baadhuutii gara Gibxiitti adeemi gaafa inni ittiin jedhe yeroo isheen Yesuus Kiristoosiin baattee gara Gibxiitti godaante yeroo daa'imman gorra'amaa turan haali daa'imman kennanii mormi daa'immanii gaafa raacita daa'imman gaafa dhiigi isaanii dhangala'u harmi harmoolii gaafa dhiita'ee aannan roobsu harmoolii gaafa imimmaan isaanii fuula isaanii irra dhangala'ee harma isaaniitti coccobe imimmaan gaafa isaan imimmaan bulluqaa lolaasan haadhi Naatnaa'el mucaa koo kanatti dabarsee hin kennu jettee Naatnaa'eliin baattee baala harbuutiin martee muka harbuu jala ciibsite muka harbuu jala gaafa ciibsitu muka harbuu kana jalatti dhattee harma hoosisti guddiste muka harbuu jalatti guddatee mukuma harbuu sana jalatti immoo guyyaa lammaffaa erga guddatee dargaggeessa akka isaatii morma haqaaqee ajjeese yeroo sadaffaadhaaf mukuma harbuu sana jalatti ejje lalame saba Waaqayyo waa sadii hojjete muka harbuu jalatti Naatnaa'el achi jalatti guddate harma haadha isaa hodhee muka baala harbuutiin marame achuma jalatti immoo nama ajjeese achuma jalatti immoo ejje Waaqayyo garuu sila gaafa waan dhugaan kana arraba isaarra jiru sobni arraba isaarra kan hin jirre jedhe waan amma immoo muka harbuu sana jalatti waan godhe yaaduu jalqabe Naatnaa'el muka harbuu sana jalatti akkamitti akka guddate yaaduu jalqabe muka harbuu jalatti si beekatu Filiphos waamin gaafa inni jedhu isa hojjete isa jalatti guddate yaadate isa jalatti jalleen hojjete yaadate yeroo kana ati dhuguma Waaqayyoodhaa jedhe ati dhuguma Waaqayyoodha ati dhuguma waa'ee namaa beeku jedhee gaafa inni miilla Yesuus Kiristoositti kufu Yesuus Kiristoos akkasittiin jedhe waantan muka harbuu jalattan si beeka jedheef amantee waantan maal godheefi waantan muka harbuu jalattan si beeka jedheef amantee kan kanarra caalan iyyuu arguudhaaf jirtaa'edha kan kanarra caalan iyyuu maal gochuuf jirta arguudhaaf jirtaatti Waaqayyo gaarii nu agarsiisuudhaaf karoora qaba saba Waaqayyo jireenya dhiphinaa keessaa gara gaariitti nu ceesisuudhaaf karoora nuu qaba gaarii ganaa nu agarsiisuudhaaf karoora nuu qaba tarii dhiphinni koo kun amma yoomiitti jennee kan dhiphannu baay'een keenya jiraachuu dandeenya dhiphina keenya nurraa kaasuudhaaf Waaqayyo karoora qaba gaarii caalu nu agarsiisuudhaaf karoora qaba baradhee milkiin dhabe baradhee milkaa'uu dadhabe kan jechaa jirru saba Waaqayyo milkoomina keenyaaf guyyaa qaba guyyaa isaa dursee garuu waan tokko ta'uu hin danda'u tarii horree hormaata keenyatti boqonnaa dhabne irra ta'a jireenya keenyatti halkanni keenyaaf guyyaan keenya yeroo hundumaa boqonnaa dhabeera ta'a boqonnaa nuu kennuudhaaf Waaqayyo karoora nuu qaba saba Waaqayyo ganaa gaarii nu agarsiisuuf guyyaa nuu qaba kan kanarra caalu arguudhaaf jirta gaafa inni ittiin jedhu saba Waaqayyo itti dabalee yeroo ergamoonni riqaadhaan samiirraa gadi bu'aniif ol ba'aniyyuu arguudhaaf jirtaa'edha jireenya bara baraa nu agarsiisuudhaaf Waaqayyo karoora nuu qabu hundumaan fiixaan nu baasuun jaalala isaa nuu kan qabu kanaaf maal jechuudha kottaatii ilaalaa jennee nama waamna kottaa ilaalaa jedhe macaafa qulqulluu keessaa yookaan kitaaba qulqulluu kana keessaa kottaa ilaalaa kan jedhu kun iddoo baay'ee jira
Kottuuti ilaale kan jedhu nama tokko lama yoo argitan gara fayyinaatti waama. Nam tokko argitan kottuu ilaaleedhaani. Ingila Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa 46 dubbadha. Nama lama yoo argitan kottaa ilaaleedhaa fayyinaatti waama. Sababa Waaqayyoo. Wangeela Yuhaaniis boqonnaa 11 lakkoofsa 28 kaanee gaafa dubbisnu yeroo Alaazaar du'e gooftaan keenya fayyisaan Yesuus Kiristoos lafa awwaala sanatti lafa du'aa isaatti waan hin argamne barattoonni dhaqanii akka Alaazaar du'e gaafa isatti dubbatan akka Alaazaar boqote gaafa isatti dubbatan Yesuus Kiristoos taa'ee gaafa guyyaa arfaffaa gara mana Maartaaf Maariyaam gaafa deemu fayyisaan keenya gooftaan qorichi keenya Yesuus Kiristoos gaafa dhaqu Maartaan yaa barsiisa tuuti jiraatti obboleessi keenya hin du'u ture jette tuuti jiraatti maal hin ta'u obboleessi keenya hin du'u ture yeroo kana gooftaan keenya fayyisaan Yesuus Kiristoos hammayyuu hin du'uun jiraataa jennaan isheenoo akka du'aa ka'umsa booddee akka jiru nan amana booddee akka inni ka'ummaa abdiin qaba gaafa jiru ammumayyuu amannaan ta'uu danda'a wanti isaaf dadhabame hin jiru dhuguma ka wanti Waaqayyoof dadhabame hin jiru yeroo kana Maartaan fiiddee dhaqxee Maariyaam obboleetti isheetti himte isheenis itti gabbaatee haalatti gaafa simatu namoonni warra mana keessa jiran ishee duukaa gayyaanii tarii lafa awwaala isaatiitti ba'uu dandeetti laata jedhanii ishee duukaa gaafa bu'an gooftaan Yesuus Kiristoos gaafa ishee argu imimmaan dhangalaasee boo'uuf jalqabe elaa akkanatti ta'uuf jedhanii gungummii jalqaban gungummii baay'eettuun gungummii isaanii keessaa inni kaan immoo tarii maaliif hin fayyisuure inni jaama banaa ture inni gofoo qajeelchaa ture amma immoo reeffa keessaa du'aa keessaa waamuu hin danda'ure jechaa turan har'a baay'ee dubbatu yeroo kana sagalee isaa ol kaasee eessatti awwaaltanii jedhee isaan gaafate maalittiin jedhee eessatti awwaaltanii yeroo kana isaan immoo kottuutii ilaaleedhanii fuuldura bu'an kottuutii maal godhi ilaaleedhanii fuuldura isaa bu'an iddoo awwaala isaatti agarsiisuudhaaf wangeela Yohaannis boqonnaa 11 lakkoofsa 34 gubbaa irratti kottuutii ilaaleedhanii itti agarsiisuudhaaf iddoo awwaala isaa gaafa geessan lafa awwaalaa gaafa ga'u Alaazaar erga du'e guyyaa 4 ta'eera foolii fideera jedhanii namoonni inni garuu Alaazaar jedhee isa waame du'a keessaa isa waame galanni Waaqayyoof haa ta'u Alaazaar du'a keessaa waamame kottaa ilaalaa jedhaatii du'a keessaa namoota kaasaa kottaa ilaalaa jedhaati jireenyatti isaan booji'a sababa Waaqayyoo ilaaluu dhufnaan fayyina fudhatanii galu ilaaluu dhufnaan jireenya fudhatanii galu waan hamaa ilaaluuf hin deemina waan gaarii ilaaluuf kottaa kutaa macaafa qulqulluu keessaa kottaa itti agarsiisa kottuu ilaaleedhaani kottaa ilaalaadhaa itti agarsiisa sababa Waaqayyoo wangeela Luqaas boqonnaa 19 lakkoofsa 1 kaanii gaafa ilaalu warreen ilaaluu dhaqanii fayyina argatan argan yeroo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yeroo kun keessa gaafa ni darbu Zakkiyoos namni jedhamu Masiicha isa jedhame Kiristoos Yesuusin ilaaluudhaaf mana ba'e maal gochuudhaaf ilaaluuf gaafa ba'u garuu hojjaan isaa isaaf hin iyyamu gabaa baay'een isa duukaa deemu turan kaan sanatoo bareedina fuula isaa ilaaluudhaaf kaan immoo waan hin jirre jiraachisee waan nama qallabu soora isaaniif jedhanii garaaf kan deeman baay'een jiru har'as garaa isaaniif kan deeman dhaabbatanii hafuu hin danda'an garaaf kan adeeman yoomiyyuu jiraachuu hin danda'an nu wajjin turuu hin danda'an kan keenya kan ta'an garuu yoomiyyuu nu wajjin jiraatu Waaqayyo nuuf jiraachisu malee sama Waaqayyo kanarratti Zakkiyoos arguu gaafa dhabu garuu karaa Yesuus Kiristoos darburra dhaabbatee karaa inni darbuun mukatti ol ba'ee dhaabbatee eege yeroo Zakkiyoos mukatti ol ba'e hojjaa isaaf jecha maaliif akka inni muka sanatti ol ba'aa jiru Waaqayyo beekamuun beeka gaafa isa bira ga'u garuu Zakkiyoos gadi bu'i har'a mana kee oluun naaf taattiin jedhe Zakkiyoosis gadi bu'e Yesuus Kiristoosin fudhatee gale Yesuus Kiristoos gara mana isaatti seene mana isaatti gaafa galu namoonni baay'een gungummii baay'ee irratti geggeessaa turan garuu Zakkiyoos qabeenya koo walakkaa warra deeganiif nan hira namoota kanaan dura caalmaa irraa fuudhee ta'e gibira irraa kaasee ta'e immoo isaaniif immoo dachaa afuriin nan kaffalaaf gaafa inni jedhu fayyinni mana kanaaf ta'eera jedhe Waaqayyo fayyina hunda keenyaan nuuf haa taasisu
Kanaaf gaa warra fayyina laala arguu dhufanii fayyina fudhatanii galan jiru. Mee namoota waamicha goona kottaa laalaa jennee waamaa jirra. Maalitti agarsiisuu qabna? Saba Waaqayyoo wanti nuti itti agarsiisuu qabnu 81-66 macaafa qulqulluu adda addummaa isaatti agarsiisuu qabna. Namoonni baay'een macaafni 66 kun waanuma inni samiirraa gadi bu'e waan inni akka kanatti gad dhufe kan itti fakkaatu jira. Macaafni garuu gaggeessaa hafuura qulqulluun caafame saba Waaqayyoo. Kanaaf macaafa kana immoo itti agarsiisuu qabna. Macaafa kana gaafa itti agarsiisu immoo inni 66 kanarra jiru hubannaan isaa kan namaaf hin galle baay'een jira. Kun immoo deebiin isaa 81 irra malee jiru. Isa 81 irraa malee argachuu hin danda'an. Yoo isa 81 irraa ilaalan garuu deebii argatu. Hubannaan isaa kan namarraa hir'atu jira kutaa kana keessa. Hubannaan isaa kan argamu garuu 81 keessa yoo dhaqan qofaadha. Gaaffii namatti kan ta'u jiraachuu danda'a as keessa. Deebii kan argatan garuu 81 yoo bira dhaqanii. Namoonni baay'een gaafa nuti qabsuurota dubbannu gaafa nuti ajaa'iba dubbannu namoonni baay'een eessaa fuutan isa kana immoo kan jedhan baay'een jiru. Gaafa nuti ajaa'iba Yesuus Kiristoos irraa dubbannu ajaa'iba durbee Maariyaam irraa gaafa dubbannu qabsuurota Taakilee Hayimaanootii irraa qabsuura Giyoorgisii irraa gaafa nuti dubbannu qabsuura qulqullootaa irraa gaafa nuti dubbannu inni kun immoo itti dabalame kan nuun jedhan baay'een jiru. Garuu deebiinsaa kan argamuu danda'u mana qulqullummaa keenya kana keessa qofaadha. Kutaa mana qulqullummaa kanaa keessa malee eessa deemanii argachuu hin danda'an. Wanta macaafa qulqulluu irra hin jirre raawwattu manni qulqullummaa keenya saba Waaqayyoo. Mee kanaaf gooftaan Yesuus Kiristoos biyya lafaarra gaafa deemaa ture. Wanta inni dubbate hundumaa jira miti macaafa kanarra. Wanta inni hojjete hundumaa jira miti macaafa kanarra. Saba Waaqayyoo. Wanta inni dubbate wanta inni godhe hundumaa barraa'ee ta'e lafe kun illee fudhachuu hin danda'u abbooti. Bokkaan gannaa qalama ta'e lafti waraqata ta'e waa'ee kee barreessinee fixuu hin dandeenyu dubbannee fixuu hin dandeenyu kanaaf jedhani. Mee kitaabni qulqulluun kun waa'ee kanaa maal dubbataa laa? Wangeela Yuhaaniis boqonnaa 21 lakkoofsa 25 akkas jedha. Kana malees kan biraan Yesuus kan hojjete waan baay'een jiru. Hundumti isaanii tokko tokkoon utuu caafamanii biyyi lafaa macaafa kana fudhachuu hin danda'edha. Laalame. Wanti Yesuus Kiristoos hojjete waan baay'een jiru. Hundumti isaanii tokko tokkoon utuu barraa'anii garuu biyyi lafaa fudhachuu hin danda'u. Lafti kun illee fudhachuu hin danda'u. Itti barraa'ee xumuramuu hin danda'u. Waan baay'ee hojjete kaa. Macaafa kanarraa yookaan kitaaba qulqulluu kanarra saba Waaqayyoo wanta inni hojjete hundumaa jira miti. Yoo 81 irra dhuftan garuu argachuu dandeessu. Yoo ajaa'iba Yesuus Kiristoosiin fudhattan garuu waan baay'ee argachuu dandeessu. Ajaa'iba durbee Maariyaam yoo fudhattan garuu waan baay'ee argachuu dandeessu. Kuniyyuu gara Kiristoositti isin fiduudhaaf malee amanachuudhaaf malee amanannaatti isin jabeessuudhaaf kutaa baay'ee jiraa jira. Kutaa amma dubbadhe dubarraa kanarraa. Wangeela Yohaannis boqonnaa 20 lakkoofsa 30 gubbaarraas Yesuus macaafa kana keessatti kan hin caafamin milikkita kan biraa baay'ee bartoota isaa duratti hojjeteera. Laala. Yesuus macaafa kana keessatti kan hin caafamin milikkita kan biraa baay'ee bartoota isaa duratti hojjeteera. Lakka wanti macaafa kana keessatti kitaaba qulqulluu kana keessatti hin barreeffamin baay'ee jira hoore. Eessa jira ree? Argachuu kan itti dandeessu yoo addana dhufte duwwee. Kottuu ilaali sitti agarsiifna. Kottaa ilaalaa hidhatti agarsiisa. Haa ilaalu. Phaawulosis Xiimotewoosin ilma isaa gaafa gorsu yaa mucaa koo geggeessaa hafuura qulqulluun kan barreeffamu macaafni baay'een jiru jedha. Lammaffaa Xiimotewoos boqonnaa 3 lakkoofsa 14 kaasee gaafa ilaalu. Haga 16 caafanni qulqullaan hundinuu geggeessaa hafuura Waaqayyootiin barreeffame. Barsiisuuf qajeelchuuf qajeelummaatti barsiisuu leenjisuudhaaf dhimma sii baasaa. Karaa gaariitti si qajeelcha. Isaan akkasii fudhadhu ittiin jiraadhuedha. Macaafonni gara gaariitti nama qajeelchan waan baay'een jiru. Kitaaba qulqulluu kanarraa kan hafan kanneen akka qabsuuraa dhufee haa ilaalu malee. Kiristaanummaatti kan nama jabeessan macaafni yookaan kitaabni qulqulluun baay'ee jira. Dhufee haa ilaalu. Saba Waaqayyoo. Kanaaf Phaawulos gaafa saba Tesaloniqee gaafa gorsuus akkas jedha. Lammaffaa Tesaloniqee boqonnaa 2 lakkoofsa 15 gubbaarratti egaa yaa obboloota nana barsiisa
dubbii afaaniitiin yookaan ergaa caaffataatiin nu biraa isinitti darbetti qabamaati jabaadhaa dhaabbadhaayi. Mee ilaalaa. Egaa obboloota nan barsiisa dubbii afaaniitiin yookaan ergaa caaffataatiin nu biraa isinitti darbetti qabamaati jabaadhaa dhaabbadhaa. Maal jechuudha? Obboloota nan barsiisa yesan waltajjiirra dhaabbannee isin barsiifne jechuudhaan. Akkasumas immoo dubbii afaaniitiin afaaniin isinitti kan dubbanne harraba keenyaan kan isinitti dubbanne yaadadhaa itti qabamaa jiraadhaa. Inni immoo hin caafamne kaa. Inni immoo caafamee kan jiru mana qulqullummaa keenya keessa qofaadha. Akkasumas immoo ergaa caaffataatiin yookaan xalayaadhaan kan isinitti barreessine isatti qabamaa jiraadhaa dhaabbadhaa. Xalayaadhaan kan barreeffames mana qulqullummaa kana keessa qofa jira. Waaqayyo amanannaa keenyatti nu haa jabeessu. Saba Waaqayyo. Hubannaan isaa warri hubannaan itti hir'ate akkuma waan kutaa macaafa kanaatiin inni 66 kun duwween deebii isaaniitti ta'etti kan fudhatanii fiigan baay'een jiru. Mee gaaffiin isin gaafadha. Seera uumamaa boqonnaa 4 lakkoofsa 3 maal jedhaa? Akka ijoolleen Addaam Abeeliif Qaayil aarsaa dhiyeessan dubbata. Aarsaa dhiyeessan kana eessaa fuudhan? Eessaa baran? Aarsaa kana waa'ee maalii dhiyeessan? Hin jiru 66 yoo 81 irra dhaqan dawweedha deebiinsaa. Aarsaa waa'ee gaa'ilaaf abbaan isaanii Addaam ejeje akkamitti akka dhiyeessan maaliif akka dhiyeessan 81 irra malee 66 hin jiru. Bara baay'ee nu gooyoomsan, bara baay'ee dhugaan nurkaa gatan, bara baay'ee ijoollee Waaqayyo hoolota Waaqayyo karaa rakkachisan. Amma garuu nu hin danda'an. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u bara baraan malee yoomiyyuu nu hin danda'an. Himmoo namoonni kan keenya saba Waaqayyo. Akkuma kan Luqaas boqonnaa 2 lakkoofsa 1 irrattis waa'ee dhalachuu Yesuus Kiristoos hin dubbata. Guyyaa maalirra dhalate? Sa'aatii akkamii dhalate? Hin jiru 66 81 irra yoo dhaqan malee argachuun hin danda'amu. Lammaffaa mootota boqonnaa 9 lakkoofsa 13 akkasuma wangeela Yuhaaniis boqonnaa 12 lakkoofsa 13 gubbaarratti ijoolleen Israa'el gaafa Hoosaayinaa damee meexxii qabatanii galateeffatanii jedha. Damee meexxii qabachuun kun maaliif eessaa dhufe? Eessarraa argan? Kun hundumtuu 66 irraa kitaaba Kufaalee boqonnaa 3 lakkoofsa 2 irraa malee argachuu hin danda'an. Laalame. Kanaaf wanta gaaffii namatti ta'u kan hundumaaf deebii kan ta'u 81dha. Kottaa ilaalaa jedhaatti agarsiisaa kaa. Haa ilaalanii dhufanii deebiisaa. Faayidaa 81 dhufanii haa arganii. Yihudaa boqonnaa 1 lakkoofsa 14 gubbaarratti Heenok Addaamii jalqabee dhaloota torbaffaa ture. Inni waa'ee isaan kanaa raajii dubbateera. Mee ilaalala. Yihudaa boqonnaa 1 lakkoofsa 14 Heenok Addaamii jalqabee dhaloota torbaffaa ture. Inni waa'ee isaan kanaa raajii dubbateera. Waa'ee isaan kanaa maal godheera? Raajii dubbateera. Raajii akkamii dubbate? Raajiin inni dubbate eessa jira? Barreeffamni waa'ee raajii sanaa eessa jira? Deebiinsa raajiin raajii argachuu kan dandeenyu isa 81 irraa raajii Heenok boqonnaa 9 lakkoofsa 22 irraa arganna. Waa'ee qulqullootaa sanni raaji. Waa'ee qulqullootaa, waa'ee ergamootaa sanni dubbate. Raajii Heenok boqonnaa 9 lakkoofsa 22 gubbaarra iji koo bakka ergamootaaf qulqullootaa wajjin jiraatu argeera. Isaan mucaa namaaf cimsanii kadhatu. Isaan mucaa namaaf maal godhu? Cimsanii kadhatu. Qulqulloonni nuuf kadhatan warri jiran ikkoo 81 argine silaa nuu kadhatu jedhu. Ergamoonni nuun kadhatan kan jiran dhufanii arguum silaa utuu 81 arganii akka isaan kadhatanii. Raajii Heenok raajii kana deebiisaa raajii Heenok irra dhaqanii argu kaa inni immoo 81 keessa malee hin jiru. Waaqayyo hubannaa nuuf haa kennu. Isaan akkasitti agarsiisuu qabu. Isaan akkasii kottaa ilaalaa jennetti himuu qabna. Lammaffaa irratti wanti nuti itti agarsiisnu erga waamne macaafota geeddaraman afaanii afaanitti gaafa jijjiiramu afaanii afaanitti gaafa geeddaramu namoonni hubannaan itti hir'ate kutaa kanaan jechoota baay'ee keessaa hir'isanii wanta baay'ee jijjiirraa baay'ee irratti gaggeessanii amanannaa irraa nu kuffisuudhaan wanti isaan hin goone hin jiru. Lafa ergamoota jedhu keessaa kutanii, lafa taabota jedhu keessaa kutanii, lafa maqaa durbee maaramii dha'u keessaa baasanii nama baay'ee amantii irraa kaachisaniiru. Ijoollee baay'ee amantii irraa kuffisaniiru.
saba Waaqayyoo. Galaatiyaa gubbaarratti Phaawulos kanaaf dubbate. Macaafni illee kan biraan hin jiru. Macaafni isa kanaan dura isinitti lallabne irraa adda kan isinitti lallabe abaaramaa ta'u kan inni jedheef. Macaafa jijjiiranii nutti lallabaa turan. Ijoollee baay'ee karaarraa kaachisanii turan. Mee lammaffaa irratti wanta agarsiisnu kana keessaa macaafota isaan jijjiiranitti agarsiisuu qabna. Anaaf isin beekuu qabna eessatti akka isaan geeddaran. Macaafa isaan jijjiiran keessaa wangeela Yuhaaniis boqonnaa 2 lakkoofsa 4 gubbaarratti yeroo gooftaan keenya fayyisaan Yesuus Kiristoos Qaanaa Galiilaatti cidhaaf gaafa affeeraa cidhaa kanarratti durbeen Maariyaam kaatee gaafa sakaratte inni jechoota inni ittiin dubbate jijjiiranii akka wanta inni arrabseetti kan dubbatan. Isa kanarraa gaafa laallu abbaa gammachiis isa 66 irraa gaafa arginu yookaan isa saabaa kanarraa gaafa arginu maalirraa qabdaa isa jedhu isa Oromiffaasaa 97 irratti immoo akkas jedhanii jijjiiran. Haadhoo hojii koo keessa maaliin lixxaree tokko jechi kun lamaan ilaalame. Maalirraa qabdaa isa jedhu jijjiiraniitu asitti immoo fidanii haadhoo hojii koo keessa maaliin lixxaree akka wanta hin arrabsin. Mee saba Waaqayyoo gaaffiin isin gaafan. Yesuus Kiristoos barsiisaa gaarii moo barsiisaa jallaa akka kootiidha? Barsiisaa sirriidha miti? Ilaalaa akka barsiisaa sirriin waan barsiisu fakkaata miti dee? Barsiisaan tokko wanta barsiisu hin fakkaatu taanaan barsiisaa sirriidha hin jedhama? Eeyyee. Kanaaf iyyuu gooftaan Yesuus Kiristoos barsiisaa gaarii ergate. Seera boqonnaa 20 gubbaarratti abboommii kurnan gaafa kennu abbaa kee haadha kee kabaji barri kee akka dheeratutti erga jedhe. Deebee haadha isaa arrabsuu hin danda'a? Hin danda'u. Maalirraa qabda jechuun anaafatti lola walirraa hin qabnu jechaadha saba Waaqayyoo. Wangeela Maariqoos boqonnaa 5 lakkoofsa 1 kaanee amma 10tti gaafa dubbisu. Seexanichi hidhamee lafa awwaala keessatti sansalataan hidhamee gaafa taa'aa ture gaafa ba'u gara Yesuus Kiristoos dhufe. Ilma Waaqayyoo akkasii taate nan beeku nan dhiphisin maalirraa qabdaa lola walirraa hin qabnu jedhe. Isa kana geeddaruudhaaf akka wanta hin arrabseetti maalirraa qabda jechuun lola walirraa hin qabnu jechaadha. Isee kana geeddaruu barbaadanii. Kameraan immoo hojii ergamootaa boqonnaa 20 lakkoofsa 28. Hojii ergamootaa boqonnaa 20 lakkoofsa 28. Isa Oromiffaa mata 66 amma isiniin jedhu kanarraa isa saabaarraa akkas jedha. Ammas of eeggadhaa waldichi hundumaa hafuura qulqulluun isarratti kan isin moosise. Phaaphaasota godhee kan Waaqayyo waldaa kiristaanaa eeguuf dhiiga isaan isin bitateedha. Ilaala. Ammas of eeggadhaa waldichi hundumaa hafuura qulqulluudhaan isarratti kan isin moosise. Phaaphaasota godhee Waaqayyo waldaa kiristaanaa eeguudhaaf dhiiga isaan kan isin bitate. Maal godhee? Phaaphaasota godhee. Maal godhee? Phaaphaasota godhee. Isa danarraa immoo gaafa dubbisu ilaalame hojii ergamootaa boqonnaa 20 lakkoofsa 28 gubbaarraa isa kanarratti immoo akkas jedha. Of eeggadhaa karra hoolota Waaqayyoo warra hafuura qulqulluun akka eegdaniifis isin dhaabeefis eeggadhaa. Waldaa kiristaanaa Waaqayyo dhiiga isaa tokkicha ilma isaatiin kan isin isaaf godhate. Tokko as keessa Phaaphaasii kan jedhu dhageessaniittu hin jiru. Jarribe Phaaphaasii waan hin qabne Phaaphaasii jettu keessaa balleessan. Nuun garuu Phaaphaasii qabna galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ilaala amantii dhugaan kanaan beekamti. Jarri Phaaphaasii waan hin qabneef Phaaphaasii jettu kana keessaa balleessan. Phaaphaasii kan jettu kutaa kana keessa hin jiru. Isa Oromiffaa 97 maxxanfame kana yoo laaltan. Lamaan isaa iyyuu garuu 66. Kun hunduu maaliif beektu? Kun hundumtuu anaaf isiniin balleessuudhaaf. Anaaf isiniin daandii ganamaarraa kaachisuudhaaf. Anaaf isiniin amanannaa dhugaarraa nu kaachisuudhaaf. Kallattii baay'eedhaan seexanni nutti gamaa jira. Mana qulqullummaa balleessuudhaaf. Bifa jijjiirratee haala garaagariitiin anaaf isiniin balleessuudhaaf. Kiristaana fakkaatee yookaan lallabaa fakkaatee anaaf isiniin balleessuudhaaf. Faarfataa fakkaatee anaaf isiniin balleessuudhaaf bifa adda addaatiin nutti dhufeera. Kun hundumtuu keessa darbamuu kan danda'u tsoomaaf kadhataan. Waaqayyo harkaa nu baasuun jaalala isaa nuuf haa ta'u. Tokkoffaa Xiimotewos boqonnaa 3 lakkoofsa 1 gubbaarrattis akkas jedha. Dubbichi dhugaan namni episkooposummaa fedhu hojii gaarii fedha. Dubbichis dhugaan namni episkooposummaa fedhu maal fedha? Hojii gaarii fedha. Isa kanarraa gaafa dubbistanii Xiimotewos isa duraa boqonnaa 3 lakkoofsa 1 gubbaarratti maal jedha? Namni ilaaltuu hojii waldaa kiristaanaa ta'uu fedhu hojii gaarii fedha.
Mee episkooposii kan jedhu argitanii tasa. Jijjiiran bee episkooposii waan hin qabneef episkooposii keessaa balleessanii ilaaltuu waldaa kiristaanaa jaarsa waldaa kiristaanaa episkooposii maaltu walitti fide? Jaarsi waldaa kiristaanaa harkatu fila harkatu buusa. Garuu episkooposii waaqayyootu fila. Muudama bara baraan kennamuudha. Maaltu walitti fide? Ilaalame kutaa isaan jijjiiraa jiran. Tiitoo boqonnaa tokko lakkoofsa 5, Tiitoo boqonnaa tokko lakkoofsa 7 gubbaa episkooposii kan jettu keessaa balleessanii jaarsa waldaa kiristaanaa bakka buusan. Yoo waaqayyo nu eegi malee saba waaqayyoo eeboo baay'een nutti darbatamaa jira. Karaarraa nu faachisuudhaaf, dhugaa nu wallaalchisuudhaaf. Kabiraan faarsaa Daawit faaruu 108 lakkoofsa 24 ilaalaa akkas jedha. Faarsaa Daawit 108 lakkoofsa 24 jilbi koo soomuu koo irraan kan ka'e na dadhabe, namummaan koos fooniif dhadhaa dhabuu koo irraan kan ka'e na huqqate kan jedhu fooniif dhadhaa ishee jettu sana keessaa balleessan. Maaliif beektu? Garaa isaanii hin danda'an jira. Waan garaa isaanii hin dandeenyeef fooniif dhadhaa ishee jettu keessaa balleessan. Jilbi koo soomuu koo irraan kan ka'e na dadhabe, namummaan koos fooniif dhadhaa dhabuu irraan kan ka'e na huqqate. Isee kana saba waaqayyoo namni waaqayyoon beekuu kan hin danda'u koo soomiidhaani. Maaliif soomta? Kiristoos nu soomeera kan jedhu baay'een jira. Kiristoos siif soomeera. Siif du'eera soo maaliif duutare? Maaf kadhannaa si barbaachisanii yeroo biyya lafarra jiru asii kadhateera. Lalame. Mee Yesuus Kiristoos biyya lafarra gaafa ture saba waaqayyoo. Yeroo soome halkan 40 bultee 40 gaafa soome. Midhaan bishaan soome immoo cubbuu soome. Midhaan bishaan soome miti. Maaliif waaqayyo cubbuun hojjeta? Inni waaqayyoodha miti. Bishaan midhaan soomuun immoo akka nuyi bishaan midhaan soomne qaama keenya adamne waaqayyoodha wajjin jiraannuufidha. Namni garaa isaa dadhabe nu wajjin deemuu hin danda'u jiran. Namni garaa isaa dadhabe yeroo baay'ee nu biraa dachee sokkeera. Yoo waaqayyo nama gargaare malee rakkisaadha. Waaqayyo nu gargaaruun jaalala isaa nuuf haa ta'u. Barri kun bara Roomee kan jedhamee waamamu yeroo baay'ee nageessu. Barri si'anaa akkoo bara Roomee jedhama. Maaliif ani isiniin jechuu barbaade? Kutaa jijjiiramee erga Phaawulos keessaa sanni Roomeetti barreessa. Roomee 8 lakkoofsa 34 gubbaa irra jiru kutaa isaa jijjiiranii nama baay'ee karaarraa wallaalchisaniiru. Akka maaliif akka Yesuus Kiristoos araarsaa ta'e inni araarsaadha, inni nuuf kadhata akka jedhani, inni waaqayyoon miti akka jedhani, garuu inni waaqayyoodha. Inni waaqummaa isaa kutaa baay'ee keessatti argina. Haa ta'u Roomee 8:34 gubbaa irratti inni sirriinsaa akkas jedha. Macaafni inni sirriinsaa inni bara 1939 aga 40 gidduutti barreeffame horatanii fuutanii ilaaltan akkas jedha. Yesuus Kiristoos waa'ee keenyaaf du'ee du'a keessaas ka'ee mirga abbaa isaa taa'ee. Waa'ee keenyaafis hin murteessaa. Yesuus Kiristoos waa'ee keenyaaf du'ee du'a keessaas ka'ee mirga abbaa isaa taa'ee waa'ee keenyaaf hin murteessaa isa jedhu hin murteessa isa jedhu kana keessaa balleessanii hin murteessa isa jedhu kana keessaa kutanii garaa laafaa waa'ee keenyaaf garaa laafaa jedhanii hiikoosa jalqabaa irratti. Hiikoosa ta'an irratti immoo waa'ee keenyaaf dhiifama laachisaatti jedhan. Isa xumuraa sama biyyi lafaatti hin raafamaa jirtu. Isa biyyi lafaatti hin dogoggoraa jirtu waa'ee keenyaaf nuuf kadhataa jedha. Lalame inni waa'ee keenyaaf hin kadhatama moo nuu kadhatama moo nuu kadhatama? Nuu kadhatama moo nuu kadhata? Waa'ee keenyaaf nuu kadhatama minni isa kadhannam. Wangeela Yuhaaniis boqonnaa 16 lakkoofsa 25 kaastanii 23 hanga 27tti yoo argitan akkas jedha. Naannoo 25 irratti kan isin argitan hin dubbadha. Waan na jaallattaniifis ta'e waan nan jaallanneef abbaatti nuuf himin jettu. Amma kana dura fakkeenyaan isinitti dubbachaa ture. Yeroo fakkeenyaa isinitti dubbanne dhufuuf jira. Yeroo sanatti immoo isin waan na jaallattaniifis ta'e waan nan jaallanneef abbaatti nuuf himi, abbaatti nu araarsin jettu. Ani garuu nan dubbadha abbaatti isiniif hima isiniin hin jedhu. Maaliin isinii godhan jedhu abbaatti isiniif hima isiniin hin jedhu. Isinin araarsa isiniin hin jedhu. Kutaa kana turkaa badheen biyya lafa harkaa. Isa kana geeddaran isa sana immoo argine. Geeddaruun danda'an sichi qabannee roobna waaqayyootiin. Sichi argachuun danda'an hirkaabaaneer mooneerra mo'amuu hin dandeenyu sichi saba waaqayyo. Kabiraan raajii Zakkaariyaas boqonnaa 1 lakkoofsa 12. Ergamaan waaqayyoon
saba Israa'elitti waggaa 70 arteetta amma yoomitti garaatti jabaattaa dhiifama maaliif hin gootuufi jedha. Ilaalaa raajii Zakkaariyaas boqonnaa 1:12 ergamaan waaqayyoon saba Israa'elitti waggaa 70 arteetti amma yoomitti garaatti jabaattaa dhiifama maaliif hin gootuufi. Amma jecha kanarra gaafa laaltan ergamaan waaqayyoo kun kadhataafii jira moo abaaraa jira yookaan immoo abaarsisaa jira? Kadhataafii jira miti. Isa kana immoo ergamaan waaqayyoo nuun kadhatu waan jedhaniif akkasitti geeddaran. Raajii Zakkaariyaas boqonnaa 1:12 gubbaarratti ergamaan waaqayyoon saba Israa'elitti waggaa 70 aarteetta magaalaa Yerusaalemii fi Yihuudaatti waggaa 70 aarteetta si'achi immoo meeqa tafaafi laalaalee meeqatti dabaltaaf ganaamu jechaa ni jiru akkatti geeddaraa jiru akka waan inni abaarsisaa jiru inni garuu kadhataafii jira ergamaan waaqayyoo nuun kadhatu jechuudhaaf nuuf garuu ergamoonni waaqayyoo nuuf kadhatu isa kanaaf kutaa baay'ee geeddaran taabota illee nu raanfachiisuudhaaf mana waaqayyoo nu dagachiisuudhaaf kutaa garaagaraa geeddaraa turan. Maal jedhaa lammaffaa Qorontos boqonnaa 6:16 Kiristoosiif diiyaabiloos waliigaltee maalii qabu ree? Na hubachaa jirtu miti? Kiristoosiif diiyaabiloos waliigaltee maalii qabu ree? Kan amanneef kan hin amanne tokkummaa maalii qabu attamiin walii galuu danda'u ree? Taabonni waaqayyoo waaqni tolfamaan tokkummaa maalii qabu? Ilaa Kiristoosiif diiyaabiloos waliigaltee maalii qabu ree? Kan amaneef kan hin amannes akkamiin walii galuu danda'u ree? Taabonni waaqayyoo waaqni tolfamaan tokkummaa akkamii qabu? Taabonni waaqayyoo waaqni tolfamaan akka taabonni waaqayyoo kan biraa ta'e waaqni tolfamaan kan biraa ta'e dubbachuutti jira. Namoonni isin waaqa tolfamaatti waaqessitu taabonni waaqa tolfamaadha namoonni jedhan immoo waaqa tolfamaadha taabonni kun kan jedhan immoo saba waaqayyoo waan garaagarii nutti dubbatu waan garaagarii nutti odeessu. Isa kanaaf taabota waaqayyoo isa jettu kana keessaa balleessanii manni qulqullummaa fi waaqni tolfamaan tokkummaa maalii qabaatti geeddaran. Laalaanis anaafis ni mancaasuuf hin kun hundumtu mana waaqayyoo jalaa nu baasanii nu gatuudhaaf kun hundumtu waaqayyoo hunda keenya nu eeguun jaalala isaa nuuf haa ta'u. Raajii Daani'el boqonnaa 10:3 gubbaarratti ani Daani'el torban 3 guutuu soomerran ture jedha. Ani Daani'el torban 3 guutuu yeroo soomaa ture dhadhaan dibanne daadhiin yaa'u safaan qotti hin buune. Foonis hin nyaanne isa jedhu fooniif dhadhaa isa jettu kana keessa dhaqanii balleessan. Foonis ta'e dhadhaan nyaanne isa jettu kana keessa balleessan garaa isaanii jechaadha. Maatiyos boqonnaa 28:19 gubbaarratti immoo maal jedha? Jeema macca hundumaa maqaa abbaa ilmaa hafuura qulqulluun cuuphaa. Jeema macca hundumaa maal godhaa? Maqaa abbaa ilmaa hafuura qulqulluun maal godhaa? Cuuphaa. Barsiisa bartuu koo taasisaa. Ilaa jecha dadii kana sadan qabadhaa. Cuuphaa barsiisa bartuu koo taasisaa. Tartiiba ishee kana ilaalaa. Ishee kana immoo namni tokko yoo guddate cuuphame malee yoo barate malee cuuphamuu hin danda'u nuun jechuudhaaf cuuphaa mana amantii keenyaa kanarraa nu kaachisuudhaaf ortodoksiin dogoggortee jirti jechuudhaaf akkas jedhanii geeddaran. Jeema maqaa abbaa ilmaa hafuura qulqulluutiin barsiisaa cuuphaa bartuu koo taasisaatti geeddaran. Cuuphaa barsiisaa bartuu koo taasisaa isa jedhu barsiisaa cuuphaa bartuu koo taasisaatti geeddaran. Mees numtuu tartiiba isaarraa hubadhaa. Cuuphaa barsiisaa bartuu koo taasisaa. Barsiisaa bartuu koo taasisaa lamaantu walitti taana. Nama baay'ee karaarraa kaachisanii akkasiin dhugaa owwaalanii dhugaa nurkaa gatanii yoo waaqayyoo nama gargaare malee rakkisaadha. Dhugaa kanatti qabamanii jiraachuun kottaa ilaalaa jenneetti agarsiisuu qabna gaasa geeddarame kan macaafa hunda isaa wal bira keenne isa afaan ingiliffaa wal bira keenye isa afaan amaariffaa finnee kee'anne isa afaan oromiffaa isa kan saabaasaa isa kan oromiffaa laatinii isaa finnee wal bukkee keenyatti agarsiisuu qabna adda addummaa isaa irra barsiifne gara dhugaatti geessuu qabna. Yoo waaqayyo nama gargaare akkasittiin nama gaariitti fiduun hin danda'amu. Waaqayyo hunduma keenya nu gargaaruun jaalala isaa nuuf haa ta'u. Yaaqoob boqonnaa 5:14 isin keessaa namni dhukkubsate jiraayi? Isin keessaa namni maal ta'e jiraayi? Isin keessaa namni dhukkubsate jiraayi? Namni dhukkubsate yoo jiraate luboota waldaa kiristaanaa waamsifatu jedha. Maal waamsifatu? Luboota waldaa kiristaanaa waamsifatu. Isaan immoo maqaa gooftaatiin dibata dibanii haa kadhataniif jedha. Maal godhaniifi dibata dibanii haa kadhataniif jedha. Dibanni sun kadhanni sunis ilaalaa dibanni sun kadhanni sun
Nama sanaaf cubbuu isaa hin dhiisisaa fi dhukkuba isaa irraa sin fayyisa. Ilaalaa. Dibanni sun dibanni qulqulluun isaan diban sun cubbuu irraa hin qulqulleessa, dhukkuba irraa hin fayyisa. Ishee isaan geeddaraan as keessatti dubbadhee kan hin darbuu barbaade. Luba ishee jettu nuun hundumti keenya luba jechuudhaaf isaan. Luba isa Waaqayyo file kaaduudhaaf. Luba mana qulqullummaa keenya falmuudhaaf luba ishee jettu kana jaarsolii waldaa kiristaanaa waamsifatu. Jaarsolii waldaa kiristaanaa waamsifatu. Isaan immoo dibata dibanii haa kadhataniif. Dibatuma kana iyyuu dur immoo nu falmu turanii. Dibatichuma iyyuu dur immoo nuun qoricha warra bataskaanaa dibaniif nuun jedhaa turan. Dhuguma qoricha inni garuu qoricha jireenyaati. Qoricha isa biyya lafaa miti. Isa kan mooraalaaltu miti. Mee kanaaf gaafa nuti mana qulqullummaa dhannee dhungannu maaliif dhungattu muka dhungattu nuun jedhu. Mukatti sagadduu nuun jedhu. Nuun maaliif beektu luboonni gaafa mana qulqullummaa sana ijaarame gaafa inni xumurame phaaphaasonni dibata qulqullummaa diban. Seera ba'uu boqonnaa 30 lakkoofsa 28 kaanee gaafa laallu mana qulqullummaa kana ijaartee gaafa raawwattu dibata qulqulluu kana dibee naannessi qodaa hundumaa mana kana hundumaas dibata qulqulluu kana dibee. Akka jechuun mana qulqullummaa kun maaliin dibamee jira jechaadha. Dibata qulqulluudhaan dibamee jira. Gaafa dhannee mana qulqullummaa kana dhungannu eenyutti bu'aa jirra jechaadha. Dibata sanatti bu'aa jirra. Dibanni sun immoo maal godha jechaa jira Yaaqoob boqonnaa 5 lakkoofsa 14 cubbuun qulqulleessaa dhukkuba irraa hin fayyisan. Kanaaf mana qulqullummaa gaafa dhungannu gaafa mana qulqullummaatti buunee gallu dhukkuba keenya irraa fayyinee galla cubbuu keenya irraa qulqulloomnee galla galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Gaafa nuti mana qulqullummaa fuulduraan tasaallam yookaan immoo gaafa nuti uggumnuuf sagannuuf nuun falmuu danda'u. Garuu nu waan macaafa qulqulluu irra hin jirre gochaa hin jirru. Maaliif an akkasiin hin jedhaa jira? Phaawulosi nagaa mana qulqullummaa akka inni gaafate hin dubbata. Nagaa gaafachuudha. Nagaan siif haa ta'u yaa mana qulqullummaa fakkeenyi Yerusaalemii jenna. Akka jechuun kuni lafa fuunee miti. Itti agarsiisaa kana dhugaasaa. Phaawulos kana gochaa ture. Hojii ergamoota boqonnaa 18 lakkoofsa 22 gubbaarratti akkas jedha. Mandara Qisaariyaattis bu'ee kana booddee Yerusaalemitti ol ba'ee waldaa kiristaanaa nagaa gaafatee jedha. Waldaa kiristaanaa maal godhe? Nagaa gaafate. Maal akkamittiin harka qabaa nagaa harkatti qabee nagaa gaafata waldaan kiristaanaa. Manni qulqullummaa harkatti qabee nagaa gaafata. Yookaan mormatti qabee dubbisa jechaadha. Isa nuti nagaan siif haa ta'u yaa mana qulqullummaa jennee uggumnuufidha. Faarsaa Daawit 5:7 gubbaarrattis ani yeroo mana qulqullummaa kee fuuldura ga'u ulfina kee gara mana qulqullummaa keetti galagalee kufeensiif sagadaa jedhe. Kanaaf goonamna. Dhugatti kanatti agarsiisaa dhugaan harka balleessuu barbaadaa jiru. Itti agarsiifne yoo jenne dhugaatti agarsiifnaan abbichi yoo fudhate ittiin jiraate ittiin jiraata. Didee jennaan garuu ittiin bada. Nuun garuu dubbachuutu dirqama keenya. Itti muutu dirqama keenya saba Waaqayyoo. Warra akkamitti himnaa? Warra dhugaa ukkaamsanitti himna. Warra macaafa qulqulluu jijjiiranitti himna. Warra macaafa qulqulluu kana geeddaranitti. Hiikoon isaa galuu fidinnaan geeddaranii fixanii. Macaafni qulqulluun gaafa dubbisan billaa qarlamadha. Abbaan gaarummaan dubbise ittiin jiraata. Abbaan garuu gara biraatti hiikkate immoo ittiin bada. Hiikoon isaa rakkisaadha. Maal jedha Phaawulos? Lammaffaa Phexros boqonnaa 3 lakkoofsa 16 gubbaarratti akka jedhe. Inni ergaasaa hundumaa keessatti waa'ee dubbii kanaaf yeroo caabu akkuma kana hin dubbatu. Ergaasaa keessaa illee waan hubachuun isaa nama dhibu tokko jira. Isa kanas warri wallaalonni warri waanuma argan qabanii gadhiisan. Akkuma caafata qulqullaa isa kaan jallisan. Akkuma caafata qulqullaa maal godhan isa kaan jallisan. Badiisaaf akka isaanitti ta'utti hiika isaa micciiru. Hiika isaa maal godhu? Hin micciiru. Hiika isaa micciiranii dhugaan harka balleessaa jiru. Hiika isaanii micciiruu kanaaf immoo warri hiika isaa micciiran immoo maaltu isaanii eeggataa jira? Lakkoofsa 17 gubbaarratti lammaffaa Phexros boqonnaa 3 lakkoofsa 17. Isin garuu michoota koo isa kana duraan dursitanii beektaniitu. Kanaafis irraa kaachuu warra seera Waaqayyoo hin eegneetiin fudhatamtanii sokkitanii jabeessitanii qabattan irraa akka hin kufneef of eeggadhaa jedha. Of eeggadhaa. Of eeggachuu qabna. Warra seera malee jiraatan, warra tsooma malee jiraatan duukaa yoo buune irraa kufuu dandeenya. Warra sagalee qulqullootaaf hin ta'u, galanni isaaniif hin barbaachisu warra jiran duukaa buune jennaan baduu dandeenya. Sakana irraa of eeggadhaa nuun jedhaa jiraata. Kan nama eegullee Waaqayyoodha inni nu eeguun jaalala isaa nuuf haa ta'u. Dhugaatu ukkaanfame. Isaayyaas 59 lakkoofsa 14. Isaayyaas 59 lakkoofsa 14. Maal jedhaa? Dhugaa yaa'ii keessatti karaarra jallifameedha. Dhugaa maal ta'e? Dhugaa yaa'ii keessatti karaarra jallifame.
dhugaatu yaa'ii keessatti karaarra jallifame. Biyyi lafaa dhugaa ukkaamsaa jira. Dhugaa keenya ukkaamsaa jira. Dhugaa keenya dhoksaa jira. Dhugaa yoomiyyuu dhokatu garuu mul'ata. Namni ibsaa qabsiisee gubuu jala kaa'uu danda'a reeyye. Dhuguma ukkaamsuu hin danda'an. Yeroodhaan waan ukkaamsan isaaniitti fakkaachuu danda'a. Garuu ukkaamsuu hin danda'an. Yoomiyyuu moona. Yoomiyyuu moo'ichi kan ijoollee Waaqayyoodha kaa. Warreen nuti itti dubbannu kun eenyu faadha? Warri nuti itti muuqamnu eenyu faadha? Jarribe dhugaaf saba isaa kan isaan adda baasan nuwa keessatti baranii ba'aniiti. Sirraa bareen sirra baradhee jedhu namni saalfii hin qabnee jedhu abbootiin. Namni saalfii hin beekne sirraa bareen sirra baradhe jedhaa jedhan. Nagaamaayi sirraa baree sirra baradhee sirra baree kun immoo hin danda'amu. Tokkoffaa Yuhaaniis boqonnaa 2 lakkoofsa 19 gubbaarratti akkas jedha. Mee jechatti kana qabadhaas. Nu keessa turan nu keessaa immoo ba'an. Nu keessaa ba'uun isaanii immoo keenya waan hin ta'iniifi. Ilaalaa nu keessa turan nu keessaa ba'an. Nu keessa turanii nu keessaa ba'an. Nu keessaa ba'uun isaanii immoo keenya waan hin ta'iniif. Amantiin argitan kun hundumti isaas keessaa ba'e. Hundumti kun nu keessaa moo ba'e. Nu keessaa ba'uun isaanii immoo maal waan hin ta'iniif keenya waan hin taaneef. Naannoo lakkoofsa 20tti maal jedha? Utuu isaan nu keessaa hin baane ta'e nuun iyyuu amanannaa kanatti hin jabaannu turree jedha. Waaqayyoon dhageenya nu haa gargaaru. Nu keessaa ba'e. Har'a inni faarfata fakkaatu nu keessaa ba'aa jira. Inni lallaba fakkaatu nu keessaa ba'aa jira. Nu keessaa ba'uun isaa keenya waan hin taaneef. Utuu keenya ta'eera ta'e nu wajjin tura kaa. Utuu keenya ta'eera ta'e nu wajjin dhaabbata kaa. Kanaaf yeroo waan neefinu immoo gaaffiin isin gaafatu hundumaa deebisuudhaaf qophaa'u ta'a. Gaaffii namni isin gaafate hundumaa deebisuudhaaf qophaa'u ta'a. Isin gaafachuu danda'a haa gaafatu. Tokkoffaa Phexros boqonnaa 3 lakkoofsa 15 gaaffii gaafatamtan hunda deebisuudhaaf qophaa'u ta'a jedha. Isin gaafachuu danda'a isin haa gaafatu. Deebii kottuu ilaaleedhaatti agarsiisa. Deebiitti agarsiisuu qabna asirraa. Deebiitti agarsiisuu qabna addanarraa waamne. Maal jedhaa? Namoonni tokko tokko gaaffii isaan dhufanii gaafatan kottaa ilaalaa inni itti agarsiisuu qabna kan hin jedheef hafuura qulqulluun qabdan isin kan jedhan baay'een jiraachuu danda'u. Isin hafuura qulqulluun qabdan kan jedhan baay'een jiraachuu danda'u. Nuun garuu hafuura qulqulluu qabna. Maal qabna? Hafuura qulqulluu qabna. Luqaas boqonnaa 1 lakkoofsa 35 gubbaarratti ergamichi immoo hafuura qulqulluun sirran bu'a humni Waaqayyo Abbaa si golboobattiin jedhee jedha durbee maaramiidhaan. Ilaalaa. Ergamichi immoo hafuura qulqulluun sirran bu'a humni Waaqayyo Abbaa si golboobaa. Mee Maariyaamiidhaan yeroo akka jedhu maal jechuudha? Maariyaamiirra maaltu jira jechuudha? Hafuura qulqulluutu irra jira. Hafuura qulqulluun Maariyaamiirra jira. Namoonni hafuura qulqulluu hin qabne hafuura qulqulluu qabna jedhanii kan dubbatan jiru. Nafa durbeen Maariyaamiin hin jirre hafuura qulqulluun hin jiru misiraachoo. Bakka. Durbee Maariyaamii kan hin beekne hafuura qulqulluu hin qabu. Hafuurri qulqulluun sirra bu'a humni Waaqayyo Abbaa si golbooba jedha. Humna Waaqayyo seerra jiruuf immoo galata isheef laan kabaja laannaaf. Ergama Waaqayyootiifis kanaaf laan. Maatiyos boqonnaa 22 lakkoofsa 29 caafata qulqullaa humna Waaqayyoos waan hin beekiniif irraa kaattanidha. Caafata qulqullaas waan hin beekiniif irraa kaattan. Humna isaas humna Waaqayyoos hin barreef. Humni Waaqayyoo Maariyaamiirra jira kaa. Humni Waaqayyoo ergamoota isaarra jira kaa. Humna Waaqayyoo waan hin bariniif irraa kaattanidha. Kanaaf saba Waaqayyoo Luqaas boqonnaa 1 lakkoofsa 39 ka'ee akkas jedha. Luqaas boqonnaa 1 lakkoofsa 39 ka'ee maal jedha isinitti fakkaata? Gaafa ergamaan Waaqayyo durbee Maariyaamitti misiraachoo dubbate kana booddee utuu hin turin Maariyaam kaatee ariifattee baddaatti ol baate. Gara mandara Yihuudaa dhaqxee mana Zakkaaraasitti ol galtee Elsaabeetiin nagaa gaafatte. Yeroo Elsaabeet nagaa Maariyaam dhageessetti mucichi gammachuudhaan garaa ishee keessa burraaqee. Elsaabeet yommus hafuura qulqulluudhaan guutamtee sagalee ishee ol fudhattee dhageessifte ati dubartoota hundumarraa eebbifamtuudha mucaati garaatti baattus eebbifamaadha jette. Mee ilaalaa saba Waaqayyoo. Gaafa durbeen Maariyaam nagaa gaafachuuf gara Elsaabeetiin dhaqxe. Elsaabeet gammachuudhaan gaafa kaatu Elsaabeet hafuura qulqulluudhaan guutamtee jedhe. Akkuma sagalee durbee Maariyaamiin dhageesseen hafuura qulqulluudhaan guutamte. Ammas garuu haati gooftaa kootii dhuftee akka dubbiftuuf ulfanni amma nagaa eessaanaaf ta'e. Akkuma sagaleen nagaa kee gurra koo bira ga'een mucichi garaa koo keessa gammachuudhaan burraaqee jedhe. Mucichi garaa koo keessa burraaqee. Hubachaa jirtu
nama baay'ee hubannaatti irristee seexanni gaafa sagaleen waaqayyoo dubbatamu hirribatti natti hamuummitti natti dadhabbiitti natti xoomii dadhabsiisa gaafa waa'een hafuura qulqulluu maaraamii irra jiru gaafa dubbatamu seexanni nama baay'ee dadhabsiisuu dandeessi nama baay'ee kan fuutee deemtellee gaafa fuutee deemuuf kaate beektu hubannaa itti hir'isuudhaaf yookaan hirribatti natti yookaan hamuummiitti natti yookaan gaafa wangeelli barsiifamu asii fanjilaattis hin dadhabsiisti turte intalatu maal goote beektu wayyaa gabaabduu jilbaa olii uffatteetu duba isheen dhaabbattu qilleensa irraa bal gochuutti kenne asiin qilleensa irraa bal godhe maraatuun tokko immoo dhaabbattee ilaalti asiin qilleensi irraa fuudhe ilma ilaalti maraatuun namni tokko tokko yeroo baay'ee maraatuuman seenaa isin guyyaa tokko tokko nagaadha irrumaa darbata inni ilaalti gaafa qilleensi qullaa ishee bakkeetti agarsiisu ofirra gatteessi qullaa ishee dhoksachuuf gaafa kaatu gatte maraatuun itti sitte si obboleettii ko jette eenyaan anaan iyyuu gaafa nama raachuuf hekka kee kana na godheette nama tokko tokko gaafas keessaa fuudhee deemuuf ka'u waa'ee maaramii gurratti duucha waa'ee barumsa amantaa gurratti duuchaa ture kanaaf sagaleen nagaa kee akkuma gurra koo bira ga'e mucichi garaa koo keessaa burraaqee jette har'a biyyi lafaa kan inni garaa baqaffachuudhaaf da'uudhaaf yeroo jedhu garaa baqaffachuu mana yaalaatti fiigu waan maaramii jibbeefiidha dur yeroo maaramii maqaa waaman yeroo durboo maaramii waammatan harmoolii meeqatu opereeshinii ta'ee beeka harmoolii meeqatu hospitaalatti de'ee beeka amma garuu maaramii maal si godhi ambulaansii waamii dookteerii waamii baay'ata isaan kana tacha'uu midhaan kan hin jedhaa jiru dhugicha tokko hanfame dhugichatti agarsiisuu waan qabnuuf dubbachaa jira dhugicha kottuu ilaalli jechaan hin jiru daa'imni garaa keessa sagaleen maariyaamii gaafa dhaga'u utaale daa'ima kanaa gadi kan ta'an baay'een jiru kan isheen jaallanne yeroo maqaan ishee ga'u qurruu caalaa kan gurraachaan baay'een jiru yoo waaqayyo wanna namaaf kenne kana hubatu hafuurri qulqulluun saba waaqayyo nama kuffisa moo isa kufe kaasa hafuurri qulqulluun isa kufe kaasa moo nama kuffisa namni tokko tokko hafuura qulqulluu arganne jedhanii kan lafa gangalatan jiraachuu danda'u hafuurri qulqulluun namatti nama kuffisu hafuurri qulqulluun warra kufan kaasa galanni isaaf haa ta'u malee hojii ergamoota boqonnaa torba lakkoofsa 55 akka jedha Isxifaanos garuu hafuura qulqulluudhaan guutamee utuu ijarraa hin buqqifatinis waaqa keessa ol ilaalee jedha ilaalame hafuura qulqulluudhaan guutamee Isxifaanos miila isaa ol qixxeeffate samii keessa ilaale utuu ija isaa irraa hin buqqifatin samii keessa gaafa ilaalu ulfina waaqayyoon Yesuus Kiristoos hin mirga abbaatti argee jedha kufeeti lafa gangalachaati maaliin guutamee immoo jira hafuura qulqulluun guutamee immoo jira dhaabbatee jedha miila isaa ol qixxeeffate mirga abbaatti Yesuus Kiristoos hin arge hafuurri qulqulluun inni kan keenya nama dhaaba galanni isaaf haa ta'u hafuurri qulqulluun inni orthodoksii gaarii namatti agarsiisa du'arraa jireenya namatti agarsiisa badiisarraa gara jireenyaatti nama fida warra kufan kaasa malee nama gangalachiisu kanatti agarsiisu qaba mooneerra kana hundumaa dhugumaan isiniin jedha warreen dhugaa awwaalan kun maal akka fakkaatan ergamoota waaqayyo qulqullootas hin kabajan roomee 8:33 ulfinni kan ta'uuf ulfina kenniif kan jedhu isa kana dhugaan ol kaa'amsanii ulfina ergamootaan ol balleessaa jiru ergamoonni garuu ulfina qabu lammaffaa Phexros boqonnaa 2 lakkoofsa 10 gubbaarratti warreen nuti jennu kun warreen nuyi sobanii dhufanii nuti dubbatanii dhugaan ol balleessan kun maal jedhu maal godhu hojii isaanii hin barree kottaa ilaalaa jennee kan nuti waamicha goonuuf lammaffaa Phexros boqonnaa 2 lakkoofsa 10 isaan warra akka ergamootaa waaqa keessatti ulfina qaban hin arrabsu malee hin safeeffatanidha maal godhu malee maal hin godhani hin arrabsu malee maal hin godhani hin safeeffatanii warra akka ergamootaa ulfina qaban samii keessatti Mikaa'eliin Gabri'eelii fa'a Rufaa'elii Faanu'eelii fa'a warra nu jennu kana hin kabajani hin arrabsu malee dhuguma kan arrabsaa jiru moo kabajaa jiru Mikaa'elii arrabsaa jiru moo kabajaa jiru Gabri'eelii arrabsaa jiru moo kabajaa jiru nuun garuu amantaan keenya kabajaa jettee hin kabajji galanni isaaf haa ta'u hin waaqessu hin kabajna malee nun ergamoota waaqayyoo hin waaqessina hin waaqessinu hin kabajni ammayyuu kabajni isaaniif haa ta'u kana ammoo warri nuti waamnu warri nuti kottaa ilaalaa jennee waamnu sun maal godhu hin kabajan hin arrabsu malee saba waaqayyoo warreen nuti waamnu kun maal godhu warra maal godhan waamna kottaa ilaalaa jennee dhugaa kana kan nuti agarsiisu nama hunda bakkee keessaa waamnaa lakki isaan akkamsi waamnu tokkoffaa Yuhaaniis boqonnaa 4:1-3 raajota sobduu baay'een gara biyya lafaatti ba'aniiru hafuurri Yesuus Kiristoos fooniin dhufuu isaa amanatee beeksisu hundi kan waaqayyooti kanaanis hafuura waaqayyoo ta'uu hin beektu hafuurri akka kanatti amanatee hin beeksifne kan waaqayyoo miti inni kun hafuura isa Kiristoosiin mormuudha
laalame afurri fooniin dhufu Yesuus Kiristoos amanatee beeksisu hundumtuu kan Waaqayyooti fooniin dhufu Yesuus Kiristoos amanatee kan beeksisaa jiru amma ammaatti dhugaan isinitti orthodox Tewahido dhufe maaliif jettee yoona jettan durbee maaramiirraa foon akkamitti akka inni fudhate dhugaatiif nyaata keenya akkamittiin akka inni nuute kan dubbatu orthodoxii dhugeedha iccitii foon uffachuu Yesuus Kiristoos kan barsiisu amantii kana dhugeedha afurri foon uffachuusaa akkamittiin iccitii foon uffachuusaa amanatee hin beeksifne hin amanan iyyuu ta'e akkamitti beeksisu amanatees beeksisaa kan jirus kana dhugeedha Waaqayyo amantii kana nuu kenneef galanne isaaf haa ta'u saba Waaqayyo ilaalame inni mormituu Kiristoosiidha warra akkasiidha baqa warra mormituu Kiristoos ta'an sana gara Kiristoositti fiduu qabu warra Kiristoos haraarsaa malee waaqa miti jedhan waaqummaa isaatti agarsiisuu qabu kottaa ilaalaa jennee isaan beeksisuu qabu kana dhuge miti saba Waaqayyo isaan kan hundumaa moonee irra galanne isaaf haa ta'u nu loluu danda'u nuun falmuu danda'u garuu nu mo'an falmii kanaan Waaqayyotu nu mo'isisa mo'ichi kan ijoollee Waaqayyoodha ijoollee koo isin raajota sobduu kana mootanii turuun jedhe kaa Waaqayyo raajota sobduu kana mooneerra warra soba nutti raajanii dhugaa nu kaa ukkaamsan isaanii nu kottaa ilaalaadhaa waama haa arganii dhufanii maaliif ani isin hin jedhe ergaa Yuhaaniis tokkoffaa boqonnaa afur lakkoofsa afur gubbaarratti ijoollee koo isin kan Waaqayyooti raajota sobduu sanas mootaniittu raajota sobduu sanas maal gootaniittu mootanii mooneerra moo moone mooneerra akkamitti moone durmee gaafa nuti sabala gaafa nuti bataskaanaa fudhannee baanu maal baatan deemtu nuun jedhanii gaafachaa turan amma garuu suuqiidha ilaandii wal gahan jiru hunduma baat mooneerra moo moonere ji'a muddee keessa gaafa 29 yeroo nuti dur xuwaafii qabannee mana qulqullummaa ibsaa qabannee gaafa nuti dhaqnu birrii warra amantaa kanaa kan fixee xuwaafii bituudhaan nuun jedhu ibsaa bituudhaan nuun jedhu amma garuu gaafa sana ji'a muddee keessa dhaqaa ilaalaa hunduma ibsaa qabatee fiigu hin moone moo moone nutti galagalaniiru kana dhuge miti dibata qulqulluu ani isiniin jedhu sila dur nuun falmaa turan amma garuu dibata fakkeessuudhaaf zayitii nyaataa suuqii irraa bitanii kan itti fakkeessaa jiran baay'ee jira mooneerra Waaqayyo nu mo'icha nu kenneef galanne isaaf haa ta'u kanaaf kottaa ilaalaa jennee isaan agarsiisuu qabna gaarii isaanitti agarsiisuu qabna jireenya isaanitti agarsiisuu qabna fayyina isaanitti agarsiisuu qabna kottaa ilaalaa jedhee Waaqa nu barsiifatee Waaqa nu gorseef galanne isaaf haa ta'u amantii fakkeessuun baay'een si waamanii har'aan deebi'anii hundoo si gaananii arjummaan kee addaa dhiifamaan nu ilaalta cubbuu keenya dhiistee jireenya nuuf laatta cubbuu keenya dhiistee jireenya nuuf laatta dhugaatii nyaata koo jireenya lubbuu koo Yesuus Kiristoos naaf laatteetta gaafas har'a maaltu dhufee barumsa inni haaraa Waaqayyo sumadaa gooftaan bara baraa Yesuus sumadaa waaqni bara